Passion for Youth Ministry. Passion for Youth Ministry. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif baay'atu. Barattoonni Focus Finfinnee fi namoonni nu wajjin qayyabachaa jirtan hundumtuu akkam jirtu? Yaaniin Pastor Naa'ol Baqqaleetii akkuma yeroo darbee waliin jalqabne kanaan dura kutaa 15f Qolosaayisiin introduction isaarraa jalqabne wajjin baranneerra. Amma gara xumuraatti fidaa jirra. Boqonnaa xumuraarra jirra. Boqonnaa 4ffaa jechuudha. Har'a kutaa 16ffaa Qolosaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 2 amma 4tti kan jiru maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dubbifannee isa walii wajjiniin tokko tokkoon ilaalutti dabarra. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Garaa galateeffatuuf yaada dammaqaadhaan kadhatatti cimaatii itti fufaa. Nuyis dhoksaa Kiristoos isa nama waa'ee isaatiif hidhamee jiru himuudhaaf Waaqayyo karaa dubbichaa akka nuuf banuuf nuuf kadhadhaa. Akka dubbachuun naaf ta'utti dhoksaa kana mul'isee dubbachuudhaaf anaaf kadhadhaa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Akka mata dureetti barumsa keenya guyyaa har'aa Qolosaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 2 amma 4tti kan jiru jireenya kadhataa prayer life isa jedhu qabachuu dandeessu. Har'a baay'ee practical kan ta'e jireenya dhuunfaa keenyaa jireenya guyyaa keenyaa keessattis face gochaa kan oollu dhimma baay'ee murteessaa waa'ee jireenya kadhataa waliin baranna. Qolosaayis egaa gara dhumaa irratti wantoota baay'ee murteessoo ta'aniin xumuraa. Gara lakkoofsa 2 kanatti immoo waa'ee kadhataa doktrinii gurguddaa waan bilchaataa yeroo inni lafa nuu qabu argina. Jireenya kiristaanummaa keenya keessatti wanti yeroo hundumaa madaallii isaa eeggachuu qabu wanti lama akka jiru macaafa qulqulluu keenya irraa arganna. Innis immoo jireenya kadhataa fi hariiroo nuun dubbii Waaqayyoo wajjin qabnu akka inni ta'e beekamaadha. Kutaa kana keessattis wantoota kana lamaantu baalaansiin isaa eegamee jira. Ergamoonni keessumatti jalqabarraa kaasanii iccitiin milkaa'ina isaanii inni guddaan wantoota kana lamaan irratti baay'ee bifa baalaansii isaa eeggateen hojjechaa turaniiru. Jireenya kadhataa jabaa qabu, dubbii Waaqayyoo wajjin immoo hariiroo baay'ee bareedaa qabu. Gaafa gaafa diyaaqonoota filan illee hojii ergamootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 gaafa laaltan nuun kadhataa fi dubbichatti jabaannaa. Daaqonoonni warra nama 7 filaman kun immoo waa'ee yeessota gargaaruutti jabaatanii nuuni kadhataaf dubbichatti jabaachuu dhiisne waan biraadhaaf yeroo keenya gumaachuu hin qabnu kan jedhu priority guddaa jireenya isaanii keessaa wantoota kana lamaanitti kadhataaf dubbii Waaqayyootti akka isaan kennan hojii ergamootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraa arganna. Karaan kuni sagalee Waaqayyoo karaa guddicha Waaqayyo nutti dubbatudha. Karaa oriijinaalii jechuudha. Waaqayyo karaa baay'ee dubbachuu danda'a. Macaafni qulqulluunis Waaqayyo karaa tokkos karaa lamas hin dubbatedha. Waaqayyo raajiidhaan hin dubbata, faarfannaadhaan hin dubbata, uumamaan hin dubbata. Waan hundumaan karaa kamiiniyyuu Waaqayyo hin dubbata, haalotaan hin dubbata, barootaan hin dubbata. Hunduma caalaa garuu karaan jiraataan, karaan dhaabbataan, karaan oriijinaaliin Waaqayyo karaa kam dubbata jettan karaa dubbii isaatii dubbata. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Kallattiiwwan biroo ittiin Waaqayyo dubbatu calalleeti fudhachuu kan qabnu raajii dabalatee jechuudha. Yaada namaa dabalata waan ta'eef wanti qulqulluuf wanti dhugaan nuun akkuma inni jirutti fudhachuu qabnu garuu maal yoo jettan sagalee Waaqayyooti. Gaafa akkas jennu garuu sagalee Waaqayyoo hin qorannu jechuu keenya miti, hin qorru jechuu keenyadha malee. Qoruuf qorachuun garaagarummaa guddaa qaba. Sagalee Waaqayyoo hin qoranna, steady goona, hin dubbisna, maal jechuu barbaadeeti jenna, hin baranna, hin qorru garuu. Qorru jechuun maal jechuudha? Isa nuun taane calallee keessaa baasnee isa nuu ta'u fudhachuudhaafidha. Qoruun ni jennu jechuudha. Gingilchuu jechuudhaan. Sagalee Waaqayyoo garuu gingilchina barnatu hin taane akkuma inni jirutti fudhannaa garuu hin qoranna. Karaa guddichatti Waaqayyo nutti dubbatu karaa oriijinaaliidha. Garuu kadhannaa yeroo jennu immoo kadhannaan lamaanuu of keessatti qaba. Karaa itti nuunis Waaqayyotti dubbannu, karaa itti Waaqayyoos nutti dubbatudha. Walumaa galagaa jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa hariiroo dhaabbataa Waaqayyo wajjin qabaachuun isa dorgomaa hin qabnedha.
Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti Waaqayyo wajjin hariiroo walitti fufaa qabaachuun dirqamadha. Karaa kana malee jireenya Waaqayyoo argachuu hin dandeenyu. Muki tokko biyyee keessa gad dhaabbatee hin jiru taanaan risoorsii albuuda barbaachisaa argachuu akkuma hin dandeenye nuun Waaqayyo keessa gadi fagaannee karaa kadhannaaf karaa dubbii Waaqayyootti hin jiraannu taanaan jireenya Waaqayyoo argachuu hin dandeenyu. Risoorsii Waaqayyoo gain gochuu hin dandeenyu. Isa kana beekuu qabna. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 15 lakkoofsa 1-8 irratti isin narraa adda baatanii waan tokko iyyuu gochuu hin dandeessanii inni gooftaan jedhuuf isa kanaafidha jechuudha. Kanaaf walumaa gala akkuma yeroo garaagaraa dubbadhu jireenyi kiristaanummaa gabaabumatti waa'ee hariiroo Waaqayyoo wajjiniiti. Hariiroo Waaqayyoo wajjin immoo waa'ee kadhannaaf waa'ee macaafa qulqulluuti. Kanaaf Qolaasaayis kun boqonnaa 4 lakkoofsa 2-4 irratti baay'ee kan inni xiyyeeffannaa guddaadhaan nu barsiisu waa'ee maaliiti yoo jettan waa'ee jireenya kadhataa keenyaa fi waa'ee hariiroo nu macaafa qulqulluu wajjin qabnuuti jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya iddoo garaagaraatti waa'ee kadhataa yeroo dubbatu qabxiin baay'ee murteessaan inni kaasu waa'ee maaliiti yoo jettan waa'ee itti fufiinsa isaatiiti. Consistency isaa waa'ee kanaati yeroo baay'ee kadhataa wajjin ishuu guddaa ta'e kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf boqonnaa 4 lakkoofsa 2 kanarraa maal jedhaa? Garaa galateeffatuuf yaada dammaqaadhaan kadhatatti cimaatii itti fufaa jedha. Maaliif chaalenjii jireenya kadhataa keessaa inni guddaan tokko itti fufiinsa dhabuudha waan ta'eef. Consistency dhabuudha waan ta'eef. Namoonni torban tokkoof jireenya kadhataa ho'aa qabaachuu danda'u consistent ta'uu garuu hin danda'an. Kadhata keessatti baay'ee wallaansoo guddaan maal jettan itti fufiinsa qabaachuudha jireenyi kadhataa keenya. Kanaaf Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irraa waa'ee itti fufiinsa kadhataa kana itti fufaa, itti cimaa, itti fufaa kan jedhu argina. Akkasuma Tasalonqeessa 1 boqonnaa 5 lakkoofsa 17 gaafa dhaxxanii dubbistanii yeroo hundumaa kadhannaa keessan walirraa hin kutinaa, kadhannaa keessan itti fufaa malee hin dhiisinaa kan jedhu argitu. Achittis waa'ee itti fufiinsaati kan inni kaasu. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irrattis immoo fakkeenya fudhateetu dubartii tokkotu abbaa firdii hamaa tokkotti deddeebiti inni uffisiifti turte jedheetu waa'ee fuula Waaqayyootti deddeebuu kaasa. Namichi sun ammamillee hamaa yoo ta'e isuma isheen deddeebiteefillee dhugaa isheen baasaa fi Waaqayyo immoo qajeelaa ergatee qulqulluu ergatee warra yeroo hundumaa fuula isaatti deddeebi'aniif ammam dhugaa isaanii baasadeetu waa'ee consistently fannoo Waaqayyoo jalatti dhiyaachuu, waa'ee walitti fufiinsaan miila Waaqayyoo jalatti argamuu kaasaa. Roomeen boqonnaan 12 lakkoofsa 12 immoo yeroo hundumaa gammadaa rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti cimaa isa jedhu sana jechuudha. Boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irraa Waaqayyoon kadhachuu itti cimaa'edha. Maaliif itti cimaa jedhaa? Jireenyi kadhataa kun jireenya cimina barbaadudha. Waan nama laaffisu jira jechuudha. Ammuma isin kadhataaf of laattan waan jilba keessan laaffisu jira. Wallaansotu itti baay'ata, lolatu itti baay'ata jechuudha jireenya kadhataatti. Kanaaf macaafni qulqulluun keenya isa jalqabaa waa'ee kadhataatiin wal qabsiisee Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 18 ilaaluu dandeessu. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 5 ilaaluu dandeessu. Itti fufiinsaan kan jedhu argitu. Caqasawwan amma isin tarreesse hundumaarraa kadhataaf baay'ee barbaachisaan itti fufiinsa, kadhata keessatti wallaansoo guddaan immoo itti fufiinsa isaati. Kanaaf maal gochuu qabnaa inni jedhu kutaa kana keessatti waa tokko kaasuu qabna. Jireenya kadhataa consistent ta'e qabaachuudhaaf maal gochuu qabnaa? Maaliif kadhati koo gargar ciccitaa na jalaa ta'a? Isa jedhu bakka nuun itti qayyabannuuf, bakka nuun itti yaannu, mediteet gonuuf deebii itti argannuudha. Kutaan amma qayyabannu kun jechuudha. Gaafa qayyabattanis dhimma kanatti yaada apply gochaa jireenya keessan irratti akkasiin qayyabattaniifan gaaffilee akkasii isinii kakkaasa. Bakka baay'ee bold ta'een isinii kakkaasaa deema. Akkuma kana Qolaasaayisiin boqonnaa 4 lakkoofsa 3-4 irratti immoo gaafa dhuftanii Phaawulosumti ergamaa guddaa nama kanaa kun waldaa Qolaasaayisiin nuuf kadhadhaa, naaf kadhadhaa jedhee immoo adaraa kennata. Isaan dura amanee waldattii kan hundeesse Ephaafiras iyyuu bartuu isaati jedhamee yaadama. Efesoonitti nama inni barsiiseedha. Inni ergamaa guddaadha. Waldaa baay'ee hundeesseera. Nama guddaa akkasii ta'e garuu waldaa dheengadda hundoofteen yookaan namoota isa booda hunda'aniitu
nuuf kadhadhaa jedhee addumaan immoo anaaf kadhadhaa boqonnaa 3 boqonnaa 4 lakkoofsa 3 amma 4 irraa kan argannaa jechuudha. Na obbolootaaf kadhachuun hammam barbaachisaadha inni jedhu iddoo kanatti jechuudha iddoo nuun baay'ee itti yaadnu. Obbolootaaf kadhachaa irraa nuun immoo mataa keenya qofaaf Waaqayyoon kadhachaa irraa. Namootaaf kadhachuu keessa immoo eebba fuuraa akkamiitu jira isa jedhu bakka nuun itti baay'ee yaadnudha. Macaafa qulqulluun keenya baay'ee iddoo baay'eetti waliif kadhadhaa obbolootaaf kadhadhaa kan jedhu baay'ee arganna. Fakkeenyaaf Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 14-16tti jaarsolii waldaa dhufanii siif kadhatanii sin keessaa namni tokko yoo dhukkubee kan jedhu jira. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 31, Efesoon 6:19-20 irratti immoo Phaawulos ammas deebi'ee naaf kadhadhaa irra deebi'ee kadhata. Lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irrattis waa'ee waliif kadhachuu kana argina. Walumaa gala macaafa qulqulluun keenya wanti inni xiyyeeffate amma kana deddeebi'ee kakuu haaraa keessatti kaa'u blessingii akkamii qabalaataa obboloonni waliif kadhachuun kuni inni jedhu qabxii baay'ee koorii nuun kutaa kana keessaa itti yaadnudha. Phaawulos ergamaa guddaan amma kana ga'u naaf kadhadhaa jedhee yeroo inni adaraa kennatu ammam isaaf galeeti. Maa inni blessingii waliif kadhachuu keessa jiru isa jedhu warri kutaa kana qayyabattan illee akkasiin nootii keessan irratti barreeffachaa itti yaadaa mediteet gochaa muuxannoo dhuunfaa keessanii walii qoodaa akkasiin na duukaa deemtan nan barbaada. Inni biraani baay'ee kan namatti toluuf kan challenge nama godhu akka nuun deebinee jireenya kadhataa keenyaa irra deebinee ilaallu kan nu godhu tokko Phaawulos mata duree kadhataa warra Qolaasaayisitti kennatan ammoo calluma naaf kadhadhaa jedhee dhiisa miti. Yeroo baay'ee rakkoo guddaan biyya keenya keessa jiru maa inni namoota naa kadhadhu jenna garuu specifically miti waan nuun irratti naa kadhadhu jennu. Waa'ee jireenya fuuraati moo, waa'ee barumsaati moo, waa'ee hojiiti moo, waa'ee gaa'ilaati moo, waa'ee maatiiti moo, waa'ee maaliiti, waa'ee fayyummaati moo, maal inni waan namni akka nuu kadhatuuf itti laaddannu namaan calluma naa kadhadhoon miti. Specifically ta'uu qaba gaafa namaan naa kadhadhoon gaafa namaa kadhannus. Kanammoo hafuura qulqulluun geggeeffamneeti. Dooktirinii kadhannaa keessaa inni guddaan tokko hafuura qulqulluun geggeeffamuudha. Garuu biyya keenya keessatti mata dureen kadhannaas jeneraaliidha. Barnooti nuun laannus jeneraaliidha. Waan nu dubbannus jeneraaliidha. Specifically badaan haasofnu yeroo haasofnu hawaasummaa keenya keessatti rakkinni keenya inni guddaan jechuudha. Yoo ammoo jireenya fuuraa irratti naa kadhadhu jenne maal ta'e jireenya fuuraa kee? Cubbuus rakkisaa jiru jira moo? Baaybiliitu sii galuu dide moo? Keessa keetii pirezeensii hafuura qulqulluu dhabde moo? Maal inni kan jedhu specifically innis beekamuu qaba. Waa'ee maalii irrattidha? Waa'ee hafuuraa yoo ta'e iyyuu. Waa'ee gaa'elaa yoo ta'e waa'ee maalii irrattidha? Riyaa jaallattu dhabde moo? Fiilingii majaalalaa keessa keetiin qabdu moo? Hariirooti keessa jirtutu Waaqayyo biraa ta'uu isaa argixanyaa ta'uu dadhabde moo? Waa'ee maaliitiin inni jedhu yeroo waliif kadhannus yeroo mata duree kadhannaa laadhannus kadhati keenya specifically ta'uu akka qabu kutaa kana keessaa Phaawulos irraa waan guddaa baranna. Phaawulos gaa mata duree kennata. Mata duree gurguddaa lama kennata waldaa kanaaf. Tokko balbala ittiin dubbii Waaqayyo warra biyya lafaaf ba'ee lallabutu kadhata. Waaqayyo balbala ittiin ana warra biyya lafaa bira dhaqee adrees godhu akka inni naa banu naa kadhadhaa. Specifically. Inni lammataa immoo balbala dubbii isaatii akka inni naaf banu naaf kadhadhaa. Dubbiin isaa akka inni naaf ifuuf yeroo an barsiisu dubbiin akka naaf kennamuuf naaf kadhadhaa kan jedhudha kutaawwan amma barreessine Efesoon irraas Qolaasaayis irraas gaafa laallu jechuudha. Kanarraa maal barraa? Waan baay'ee barra. Tokko kadhati keenya specifically ta'uu akka qabu hin baranna. Inni lammataa immoo inni baay'ee guddaan immoo Phaawulos kutaa kana keessatti waa'ee dhuunfaa isaatii miti kan inni kadhataa jiru. Waa'ee maaliiti ree? Waa'ee waamicha bara baraa Waaqayyotti isa waameeti. Phaawulos yeroo kana barreessu baay'ee haala gaarii keessa jira miti. Mana hidhaa keessa taa'ee jira. Akka mana hidhaadhaa bahu naa kadhadhaa ba'ee dhuman akkuma namaa jiraadhaa miti. Ba'ee maal godhaadha? Ba'ee lallaba mana hidhaa kana keessaa. Ba'ee balbala argadhee ba'ee akkan wangeela lallabuuf naa kadhadhaadha. Ammas intentioniin isaa waan hafuuraati, waa'ee waamicha isaati, waa'ee waan bara baraati malee self-centered miti. Kadhannaan isaa waa'ee isaa kan xiyyeeffate miti.
kadhannaa keenya gaalaaluu dandeenya waan baay'ee. Nu nama yeroo kadhannu waa'ee maalii kadhannaa? Harka caalu amma dhuguma waa'ee waamicha keenyaa, waa'ee kaayyoo Waaqayyoo bara bara keessatti qabuuti moo waa'ee dhuunfaa kooti amman yeroo baay'ee kanan kadhadhu kan jedhu kana keessatti akkasinitti yaadaa deemtaniifan kana tuttuqaa jechuudha. Kan isin dhibu balbala tajaajilaa duwwaa immoo kadhatatu hin taane Phaawulos maal kadhata? Sadaffaa baay'ee kan na dhibu balbala sagalee isin kadhata. Sagaleen akka isaa kennamu lakkoofsa 4 akkas jedha. Akka dubbachuun naaf ta'utti dhoksaa sana mul'isee dubbachuudhaaf naaf kadhadhaa. Lakkoofsa 3 irratti nuyi dhoksaa Kiristoos isa amma waa'ee isaaf hidhamnee jirru himuudhaaf Waaqayyo karaa dubbichaa akka nuuf banuuf nuuf kadhadhaa jedha. Hidhamnee jirra waan ta'eef karaan nuu banamedha akka dubbicha lamnu nuu kadhadhaa lakkoofsa 3 irraa. Lakkoofsa 4 irraa immoo akka dubbachuun naaf ta'utti dhoksaa kana immoo galatti godhee mul'isee akkan dubbadhuuf immoo naa kadhadhaa. Balbala sagalee isin kadhata, balbala tajaajilaa isin kadhata. Waan dinqiidha kun. Yeroo baay'ee nuuni tajaajilaa beekamaa ta'uu kadhanna malee tajaajilaa sabistaansii gaarii qabu ta'uu hin kadhannu. Yeroo baay'ee sadarkaa guddaa ga'uu kadhanna malee nama iddoo guddaa yeroo ga'u immoo dhiibbaa guddaa influensii guddaa uumuu danda'u ta'uu irratti hin xiyyeeffannu. Kanaaf utuma Waaqayyo iddoo guddaa nu geessee iyyuu nama iddoo guddaa poozishinii gaarii irra taa'ee garuu ineffektiivii ta'ee nama akkasii taane itti fuufna jechuudha. Utuma Waaqayyo tajaajilaa beekamaa nu godhee iyyuu nama gurri isaa guddatee sabistaansii keessaatii hin qabne shamboqqoo taanaa jechuudha iddoo sana geenye. Phaawulos garuu kadhata isaa kana keessatti waan Waaqarraa kadhata, ispeesifikaalii kadhata, balbala tajaajilaa duwwaa immoo hin kadhatu, balbala sagalee isin kadhata. Inni kun waan gurguddaa nuun kutaa kana keessaa kakaasuu qabnuudha jechuudha. Amman kuticha isinitti agarsiiseera. Kiluusaa isinii laadheera. Amma gabaa tokko tokkoon isinii kakaasuu yaala. Keessumatti waa'ee kadhataatiin kan wal qabate waa tokko tokko isinii rukutuu yaala. Waa'ee kadhataa yobbiloo tokko kan barru yeroo garaagaraa isaan akkuma isiniin jedhu gaafa barannutu hin taane gaafa kadhannuudha. Mee ofuma keessan ilaalaa. Yeroo jireenya kadhataatti baay'ee gaarii taatan, jireenya kadhataa bareedaa yeroo qabaattan baay'ee gaabbitu. Amma min shawwadamaa ture, waan akkas namatti toluun dhabaa ture ani akkamittan jiraachaa ture, akkamittan tajaajilaa ture tuun jireenya kadhataa sirrii hin qabaatinii gogaadhuman ture anidha, dadhabaadhuma duwwaadhuman ture anidha jettanii baay'ee sana ajaa'iba. Waaqayyo irraa adda ba'anii jiraachuun akkamitti danda'ama kan isiniin jedhu argama Waaqayyo keessa gaafa galtan jechuu kooti. Kun maal jechuudha? Namni kan inni waa'ee kadhataa dhugaatti baru gaafa kadhata mi'eeffatee itti gammadee ilaaleedha. Yeroo baay'ee namoonni waa'ee kadhataa barsiisan fakkeenya tokko fudhatu. Fakkeenyaaf wanta ta'e tokko nyaata tokko afaan kee keessa kaawwattee alanfachaa nyaati kun hin mi'aamoo inadhaa jettee yoo nama gaafatte namni sun maal siin jedha? Situ beeka kaa'edha. Maaliif? Kan mi'eeffataa jiru, kan dhandhamaa jiru, nyaatichi afaan eenyu keessa jira? Afaan keedha waan ta'eef ani nyaata afaan kee keessa jiru dhandhama isaan mi'aaf inadhaa isaan beeku situ beeka. Nyaatan hin beeknedha yoo ta'e jechuudha. Jireenyi kadhataas akkas jedha. Isa mi'eeffate beeka kadhannaa. Isa alanfate isa dhandhame beeka jireenya kadhataa. Waa'ee kadhataa amma karaa baay'ee baranneerraa, kitaaba hedduu dubbisneerraa, tanattannee waan baay'ee lafa naquu dandeenya. Waa'ee kadhataa akkamitti kadhatu, maaliif kadhatu, maal waan jedhu saayinsii isaa baay'ee nuu galeera. Garuu kadhachuu hin dandeenyu. Maaliif jennaan humni kadhataa kadhachuu yeroo jalqabnu dhufa malee barachuu duwwaadhaan dhufa miti. Namni kan inni waa'ee kadhataa sirriitti hubatu gaafa kadhatudha malee gaafa baratu miti. Saayintistoonni gurguddaan Albert Einsteiniin dabalatee bara 1952 fa'aa yeroo tokko Princeton University yeroo barsiisu warra dooktoreetii isaanii baratan yeroo barsiisu mucaan tokko gaaffii gaafateedhaan Albertiin. Wanti guddaan ati qorannoon irratti geggeeffamee bira ga'amuu hin dandeenye ammaatti jettee yaaddu maalidha wanti garaas nyaatonni waa'ee kadhannaati. Ammayyuu namni ta'e dhoksaa kadhannaa bira ga'uu qaba. Kilaasii keessatti jedhee ture Albert Einstein kan jedhu tokko dubbiseen ture gaaf tokko. Ammayyuu namni ta'e dhoksaa kadhannaa qoratee bira ga'uu qaba. Kadhannaan waldaa kiristaanaa baay'ee keessatti mata duree hundumaa caalaa irra deddeebi'amee barsiifamedha. Waan hundumaa caalaa hojiitti ni qabna fedhas.
Jireenya kiristaanummaa keessatti immoo eebbi guddaan nuti qabnu fayyadamuu dadhabne maal inni jettan dhoksaa kadhataati. Jireenya kadhataati. Badhaadhummaa guddaa Waaqayyo nuuf kennee nuti ittiin fayyadamin hafne kadhannaadha. Kadhannaa dhiisuu keenyaan hiyyeessa hafuuraa taane, hiyyeessa qulqullummaa taane, hiyyeessa moo'ichaa taane waa baay'ee kassarre jireenya kadhataa dhabuu keenyaan. Waaqayyo jireenya kadhataa keenya deebisee nuuf haaressu. Consistentii nuuf godhu Waaqayyo. Namni beekaan tokko akkas jedha. Prayer is untapped treasure, an explored continent in the life of many believers. Jireenya amantoota baay'ee keessatti kadhannaan badhaadhummaan tuqamin ardiin abuuraminidha jedheetu kaasa namichi tokko. Macaafa qulqulluu keenya irrattis iddoo baay'ee gaafa ilaaltan hin kadhatta waan ta'eef kan jedhu baay'ee argattu. Fakkeenyaaf Maatewos 26:41 irraa hin kadhatta waan ta'eef qorumsatti galtu jedhe. Qorumsatti galtu hin kadhatta waan ta'eef jedhe. Qorumsatti galtu jechuun hin qoramtu jechuu miti. Kiyyoo qorumsaatii hin qabamtu jechuudha. Yoo kadhanne ishee isinis hin qoramna isa. Qoramuun dirqama dhamma biyya lafaa irratti. Seexanaan ta'uu danda'a, fedha eenyummaa keenya isa kufeen ta'uu danda'a. Hin qoramna garuu qorumsichatti kan gallu qoramuuf qorumsatti galuun tokko miti. Yeroo kadhannu qoramuu dandeenya. Qorumsatti garuu hin gallu. Kiyyoo qorumsi qopheessetti hin gallu. Hafuurri dhimmaadha, foonni garuu dadhabaadha jedhe Yesuusis waa'ee kadhannaa irratti isin sa'aatii tokkollee na wajjin dammaquu hin dandeenye jedhe dubartootaani. Hafuurri illee dhimmaadha, hafuurri illee kadhachuu barbaada, foonni garuu dadhabaadha kan jedhu kaasee. Baay'ee kiristaanummaa keessatti bilchinni guddaan, guddinni dhugaan yeroo hafuurri keenya baay'ee cimu otoo hin taane yeroo dhugaa hafuurri keenya fudhate foon keenyaaf lubbuu keenya doomineetii godhuudha. Kana baay'ee akkasitti yaadan hin barbaada. Hin kadhatta waan ta'eef hin argattan jedha Yaaqoob 4:2. Waama kan keenya ta'e baay'ee dhabnee jechuudha kadhachuu dhiisuu keenyaan. Hin kadhatta waan ta'eef hin argattan. Yaaqoob 4:2 ilaaluu dandeessu. Hin kadhatta waan ta'eef hafuura maallee baasuu dadhabdanii jedhe Gooftaan. Maatewos 7:14 irratti hafuura baasuu dadhabnaa inni kun soomaaf sagadaan malee hin ba'u kadhannaa barbaada. Sooma barbaada inni kun alaa dhufaniidhuma baasu miti inni kun wanti sooma malee hin taane jira jechuudha. Wanti kadhannaa dheeraa malee hin furamne jira jechuudha jireenya keenya keessatti. Sababa hin kadhanneef tajaajilli keenya illee humna dhabee aboo keenyatti illee fayyadamuu dadhabne waanuma nu eeyyamame illee itti fayyadamuu akka dadhabne macaafa qulqulluu keenya irraa ilaalla. Kiristaanota durii keessaa baay'ee kanan jaalladhu waan hundumaa kadhannaa wajjin walitti fidu. Yoo rakkatan mee Waaqayyoon kadhannadhu. Yoo gaaffii wayii qabaatan mee egaa Waaqayyo jira Waaquma kadhannaa jedhu. Wantoota isaanii hundumaa Waaqayyo wajjin walitti fidu. Nuun garuu har'a waa baay'ee yaallee nama faa gaafannee yoo dhabne fala finnee macarra isaa irratti gara Waaqayyoo dhufna malee haalota keenya guyyaa guyyaatti gara Waaqayyootti fiduu hin barre baay'een keenya. Waaqayyo Gooftaan nu haa gargaaru. Kadhannaani waa'ee waan barbaadan argachuuf dhabuus miti. Waa'ee abbaa ofii wajjin hariiroo ho'aa qabaachuuti kadhannaan. Waa'een kadhannaa rakkachuu wajjinis waliin qabatu. Indawam jireenya kadhannaa keenyaatti akka nuun konsistentii hin taane kan nu godhu keessaa inni tokko kadhannaa argachuuf dhabuu wajjin wal qabsiisuu keenyadha. Kadhannaan rakkachuu wajjin waliin qabatu. Yeroo rakkannu kadhanna miti. Kadhannaan communicationii Waaqayyo wajjin nuun guyyaa guyyaatti qabnuudha. Kadhannaan argansuu Waaqayyo guyyaa guyyaatti inhale gochuudha. Fudhachuudha yeroo hundumaa. Kanaaf macaafni qulqulluun karaa guddaattiin guyyaa guyyaatti jireenya kadhataa keenya consistentii gochuu dandeenyu maal nutti dubbata? Waa'ee keenya hundumaa gara Waaqayyootti fiduudha. Gammachuu keenya Waaqayyo wajjin wal qabsiisuu, gadda keenya Waaqayyo wajjin wal qabsiisuu, haalota keenya Waaqayyo wajjin wal qabsiisuu, argachuuf dhabuuf rakkachuuf ballachuu wajjin utuu hin taane kadhannaa akka means of communicationitti fudhachuu jalqabuu nu barbaachisa jechuudha. Waa'ee waan xixinnoof illee Waaqayyoon kadhachuu maaliif qabna? Tokko maxxantoota Waaqayyoo ta'uu keenya guyyaa hundumaa mul'isuudhaaf. Absolute dependency on God. Waaqayyoo irratti raawwatanii kan hirkatan maxxantuu kan ta'an ta'uu keenya akka mul'ifnu barbaada Waaqayyo.
Yohaannis 15 irraa sadha. Anarraa adda baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessan gooftaan gaafa waa'ee kana dubbata. Inni kan biraan immoo Waaqayyo wajjin yeroo hundumaa walitti dhufeenya gaarii akka qabaannuuf nu gargaara. Waanuma wanti xiqqoollee waanuma ofii gochuu dandeenyullee Waaqayyoon of dursiisuun, Waaqayyoon gaafachuun, Waaqayyotti dhiyaachuun yeroo hundumaa karaa ittiin Waaqayyo wajjin wal agarru nuu ta'a. Waaqayyos kanaaf na kadhadhaa baay'ee amma utuu nuun hin kadhatin waan gochuu danda'amu Waaqayyo beekama waan nu barbaachisu. Ndaawam Maatiyus boqonnaan 6 akkas jedha miti. Inni utuu isin hin kadhatin utuu isin hin gaafatin waan isin barbaachisu beeka. Maaliif? Waaqayyo omniscientidha waan ta'eef. Waaqa waan hundumaa beekuudha waan ta'eef Waaqayyo. Garuu utuu beekuu na kadhadhaa jedhe. Maaliif jennaan ittiin qabeen wajjiniin communicationii qabaachuu barbaada. Ittiin qabee yaadi keenya akka inni gara isaatti hidhamu barbaadaafitu Waaqayyo miinsii kadhannaa jedhamu kana qopheesse malee boosii ta'uu barbaadees miti Waaqayyo. Bakka nama kadhatamu nama yeroo hundumaa itti kufame maal jedhamee kadhatamee gaafatamee waa namaa kennu ta'uu barbaadee miti Waaqayyo. Maal barbaadaa? Karaa sana nu wajjin wal arguu barbaada Waaqayyo. Waaqayyo ayyaana kadhannaa nurratti dhangalaasu. Walumaa galaa wantoota nama dudubbiseef caqasawwan namatti yaade kana hundumaa giddu galeessa godhachuudhaan Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 2-4 waa'ee kadhataa wajjin wal qabsiistanii jireenya keessanii wajjin wal simsiistanii akka isin qayyabattan baay'een isin jajjabeessaa. Gooftaan ayyaana isaa isiniif baay'isu. Yeroo ittaanu kutaatti wal agarraa. Turtii gaarii. Passion for Youth Ministry.